Laphee shirraa miti si faana ta'uudhaaf kan jettu maaliif nan amantu? Lakkirootanii dubartii akkasii yaaddanii miti laphee shirraayyii kanii dhiifama na gaafatte. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota Qiddoo subscribe like gochuun na jabeessaa isiniin jechaa. Egaa ani kaleessaa viidiyoo bilbila koo lakkaa'een erfoonii bultoosanaan dhaggeeffachaa ture. Viidiyoo hojjedhe immoo edit isinii gochuudhaaf qorraan sodaadhee isiniin jechuun jaaladha. Ani qimamiyyee mana madaamee isin immoo egaa tak isiniin jechaa jechuudha. Ermeellaanii Abiraamirraa abdii hin kutadhu. Tasumayyuu wantoota ta'aa turanii hundumaasayyuu argitaniittuun faana fuula keenyarraayyuu immoo inni faa maaliif akka ta'e yoonillee ifa goonillee isinitti himullee baannellee yoo jettu dubbatteetoo jirti jechuudha. Nutis hin beennaa akka namicha haadha manaa qabu abbaa mucaa jaalattee irraa jaalallisi qabee keessattuu immoo jechuudha godaa miila godaa keetiirraa jechuudha ibiddi wanta balalalalali godheessi gubu wayii sitti natti fakkaatee ture jechuudha. Asifachi jettaa canniqee jettaa qixxalli jettaa maali qoyi ani dhugaan sin jedha ibiddatu sirra jiran se'ee biyya keenya keessatti abaqeennaa gubanii irraa si qubeettu ofirraa irroo kunna jechuudha. Intala baadiyyaati waan ta'eef nan beeka haalas akkas taate jechuudha. Maaltu si guba akkatti maaltu si waadaa kaleessa gaafa dhuftu jechuudha. Hatii anii fi Abiraam uuma walirraayyuu hin qabnu gammachuu isaan barbaada hin jenne hatii malee jaalalli irraa na qabe jetteen dhufne haa ta'u malee egaa jechuudha. Osuma kanaan jiranuu dhaqanii balbala yeroo rukutanii Abiraam jechuudha balbala gaafa jalaa banu seenaa jedheen yeroo ol seenanii maaliidha maal ta'aa jirta Abiraam nagaa keettidha jennaanii nagaa kooti jedhee kaleessa naguma turte jennaanii naguma kun ture jenna maal taateetu al tokko nagala kanadhaan geeddaramuu dandeesse maali sitti gooteetudha ruutaanii dhugumaadhii jireenya si faana barbaaddee ta'u miti si miidhuudhaafidha maaliif nan amantu anis immoo yeroo hundumayyuu jaalala kee kabaja kee gammachuu keedha kan ani barbaadu yeroo hundumayyuu finkitti jettee akkati kolfituun barbaada amma immoo fuulli kee sirrii miti maaltu ta'e maayinni jedheen jechuudha na calluma jedhe kaayinni jechuudha. Abiraamii dubbachuu hin danda'u kanaa booddee ani si faana ta'uu hin danda'u kaleessayyuu osoon hin beekinanidha kanini ani si faana ture haadha manaa kiyyaa kan garaatti naa baatte haadha mucaa kiyyaa miidheera gaddisiiseera wanta ta'eefi har'ammoo ishiiniyyuu ofii ishiitidhaaf gara jireenya koo gara mana kootiitti akkan deebi'uudhaaf shoora guddaa naa taphatte ati nagaan gali jechuu hin dandeenye jechuudha inni jechuudha. Egaa calluma jedhe jechuudha maalumaaf akka hin dubbanne anaanii gaaffinatti ta'a jechuudha beektuyi. Isheen egaa yeroo kana keessatti ani si'iidhaa fi dubartii amtuudhaayi ani si faana waan baay'ee hin taane yeroo si gadda keessa turte yeroo ati dhiphina keessa turte amma kana dadhabuun koo maalidhaa fi ani mee dubartiidha maaliif naan hubattu yoo jettuudha jechuudha. Ati kan dadhabdee yaada dhamaate jechuudha hojii waan qabne hojii soogidda of keessaa midhaan soogidda of keessaa hin qabne nyaata isaa hojjatte jechuudha. Maaliif yoo jetteetta ta'e maaltu wajjiniin dadhabii maaltu biyyaa baasitii bashannansiisii maaltu wajjiniin utaalii maaltu fuuldura soqoladhuutii deebisiin jedhe yaada mataa keetti deemte jechuudha. Ammas immoo galtaan galta bakka dhugaan siin jedhe isa biraanis immoo maaltitti gootee maalitti gochuu dandeessi jaalattee irraa dhala godhattee abbaa manaashii karaa inni badirraa bineensa nyaachuuf jedhurra galfachuuf jirti malee dhayi abbaa mucaa isheetiitti jechuudha. Maal hojjechuu deemti mana xonqolaa sana deemteetti yaaddaa yoo ta'ellee si shakkina malee nuti ruutaan shakkinu dhugaan siin jedhe hin gootu wanta ta'eef jechuudha. Maalidhaan akkana ati meeyyuu dursa waan ruutaa dura dhuftee haadha mucaa isaatii fakkaattee ruutaan immoo dubartii jalaan jaalattee wajjiniin ta'uudhaaf Abiraam jiru akkas fakkeessaa jirta jechuudha. Garuu wanta akkanaan ta'u carqeen keeyyuu jechuudha inni tuffattee dhufteeyyuu akka Abiraam sarbaa kee argee lapheen isaa roora'ee gara keetti deebi'u kanatti taasisaa jirtu jechuudha. Isa biraaniyyuu akkaataa ittiin amansiisanii akkaataa ittiin lapheesaa dhugumayyuu ruutaan na miidhuufi dhugumayyuu ruutaan jireenya koo balleessuufi jedhee akka inni yaadee of duuba deebi'uuf jechuudha. Ila kallattii isaan ittiin tarkaanfatanii jechuudha hojjetanii jechuudha dubbatanii jechuudha. Abiraamidhaan gaabbii keessa galchan karaan isaan hin barbaanne jiru jechuudha. Garuu ta'uufii dide aboonii
Ruutaan keessa ishiitti laphee ishiirraa dhiifama na gaafatte. Ruutaan dubartii akkasii yaaddanii miti. Yoo namiites naamiitu anatu miidhama. Maaliif siif hin galu? Maaliin akkan maaliin si baara akkas ta'a? Akkana maaliin akkas si baara ta'a ture gaafa dhumuu jechuudha. Kun joobirri tokko immoo kun kan hirkatee dhaabate kun immoo maal jedha seetti fakkaate? Ija kee banadhu. Ija kee banadhuuti kan jaalala sii qabuu fi kan si miidhu ilaali. Ruutaan inaaffaadhaafidha kan gara keetti deebitee malee dhaayii si faana ta'uudhaaf miti. Ati ruutaa fana yoo araaramtees waan nu miitu tokkollee hin qabdu. Garuu immoo boru gaafa miidhamtee nu hin deebiteen argattu jedhe jechuudha. Otoo iyyuu siin argamuyyuu baattaniitu ta'e jireenyi Abiraamii fi jireenyi Ruutaa haala kanadhaan hin ta'u jechuudha. Gaafa Abiraam miidhamee Abiraam cabe lapheensaa jettanii odeessitanii Abiraam dhaqiitii dubartii naaf dikottu sin jedhe Raabeel. Ishiitu na boqochiisaa, ishiitu na gammachiisa, ishii fanaan akkan barbaade ta'a jedhee sitti mateera situ dhaqee jechuudha. Waa afaan si kaanii yookiin immoo xibsii sana jaallattu sin isa afaan si gurshitee dhaxxeen tala kana fiddee dhuftee hiriyaadhaa uma walirraan qaban jettanii waggaa meeqa muluu haasawaa turtanii har'a kun wantalli jechuudha. Bakka bal. Eessa keessi guba qoy? Eessa si guban siin jedhame? Barbaree baxaxadhee itti siinadhaa. Achumaan si haa gubu. Maali dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha indee? Mee jechuudha warri jaalallee qabdan ani dhugaa dubbachuudhaaf ani karaa mataa kiyyaa qaba sin hin dhusu. Garuu guyyaa gaaf tokko akkana ta'e hin beekani. Angarraatti jechuudha waggoota 4 haala kanadhaanii akkana ta'e hin beeku. Kan Ermeellaa maali? Baazawwee jaalalli dhugaanii tasgabbaadha, amala qabeessadha. Jaalalli soobaa kun akkatti nama guba. Ermeellaanii zimmeettee bashannansiisuu dandeessi. Akka barbaadetti qaama ishii kennuufii dandeessi jechuudha Abiraamiidhaaf. Ruutaan garuu jechuudha jireenya kenniteef. Haala ittiin gaa'elli maal akka ta'u akkamittiin akka mi'aahuu danda'u gaa'elli bu'aansaa maal akka ta'u Ruutaan kenniteef. Ermeellaan gaa'ela Abiraamiidhaaf hin taatu abaddan. Isa dhugaan sinin jedhame. Hayi hin kenninu nuti Abiraamiidhaan. Innaa bakka ennaanii bena baa Ruutaan hin dhufte jechaanii ture jechuudha. Abiraam mana kee dhufeen immoo jedhe harka ishii qabee jechuudha. Yeroo kanatti immoo jechuudha Jumaaliidha minaan galle amas gooti hin xuxxuxxi harka ishii gateetti irra keeyyatti addarra keessi kinoo asii maal jedhama yaa gooftaa koo hidhii gaditti maal jedhama achirra hin keessi dabas gooti baqqaa'oo bichaa waan ta'e jechuudha. Sirumayyuu immoo midhaan wajjin nyaattee taa'ii bishaan wajjin dhugdee taa'ii jetteetu ganaa sanni midhaan wajjin nyaatu bishaan wajjin dhugunaa gaafatti jechuudha. Maaliif yoo achi keessatti waa gootee obaastee Abiraamiidhaan gara isheetti deebiste. Akkas taanaan jechuudha boruu Ruutaatu miidhama malees miti kan miidhamu jechuudha. Ruutaadhaaf har'a namoonni baay'een dhaadatanii miidhamteetti cabdeetti. Waan baay'ee taateetti jedhee namni dubbachaa fi ture. Dhuguma Ruutaan immoo Abiraamiidhaan miidhuudhaaf kana gooteetti taanaan namni hundumti Ruutaatti garagala. Gaaf sana kan miidhamu Ruutaadha jechuudha. Abiraam kana dura jedheera ani dhiiradhaa akkan barbaadetti hojjedhee jiraachuu nan danda'a jedhee itti miira jechuudha. Ruutaan miidhama malee Abiraam hin miidhamu siin jechuu barbaanneeti jechuudha. Isa immoo gatii birrii baastee wacii baastee addunyaarra garmaamsistee taphachiiftee kinoo paantiin koo kan akkanaati kan akkanaan uffachaa ture seettee itti agarsiisteef sana fa'ii jechuudha. Yoo ta'u baate Ruutaan akka isheen see kaffaltuun taasisna gatii kee akkasii deebistuun taasisna malee ati kana caalaa omaayyuu gatii tokkollee hin qabdu. Miseejiin barreeffamnaan deebi'uu dideedhanii bilbilamannaan Abiraam kaasuu dideedhanii maalidha daqiiqaa kana hunduma keessatti haala kanaan kutachuun jettee jechuudha. Carqii miixaa kiyyaa uffattee dhufteeyyuu jechuudha. Gaala kanadha jechuudha. Abeel hin galteem yaa waaqa koo. Yaa waaqayyo ammallee jechuudha isa gaa'ela keenya diiguu gaa'ela keenya inaafuudhaaf biyya lafaa kanarra asiif achi kaatu yaa waaqayyo akkatti salphisate akkatti qaanes akkatti yeelles gaa'ela namaa gidduu mee gaafamee adeemtanii nama sana faana duwwaa osoo hin taane waaqayyoon faana akka walitti buutan beektu kennaan gaa'elaa waaqayyo waan ta'eef jechuudha. Waaqayyo gaa'ela keenya keessatti hin boqota aara galfata jechuudha.
sii galee ati garuu jechuudha qo'ee amma Abrahaamin hangafa akkas jettu jechuudha si irra xuxxullichi hin jiru ani dhugaa dubbachuudhaaf taanaan surreedhuma Abeel gadi butee osoo ilaalee natti tola jechuudha. Irra wanta jiru natti hin fakkaatu dhugaan siniin jedhe ati maal atoo kinoo qeerroodha yoo fuute isa isheen barbaadu yoo gooteef mee amas godhe mee kutaa waa itti galchiiti jechi Abeel waan mantaan isla namaa soorsitu siniisa fuudhanna. Ruutaan dhuftee eegaa balbala gadi darbatee shaanxaa yoo achitti irraanfattee bahudhaatti deebite shaanxaa ishee fudhattee baqaa ze'eettee al tokkicha bichaa dhungattee Ruutaa haasoof siimuu jechaa turte bakka Ruutaa faana yoo haasa'uudhaaf ishiin jechuudha wajjin irra fisiin jetti Ruutaan innaa jechuudha haala kanadhaanii ofirraa gadi baaseetoo jira jechuudha kaayii aboo jabaadhu bakka cinqatii keessaa bayi dhiphina keessaa bayi Ruutaanis immoo tiriitii godhe Abrahaamidhaan qophaa hin dhiisinii yoo si danda'amaa ta'e iyyuu uteela nama keessa jiru waan beekaniif achi yoo jijjiirratti baay'ee bareedaadha jechuudha. Abrahaam karaa booddee qophaa isaa ta'uun hin barbaachisu maaliif asiin miseeji barreessuudhaan akkasumallee dhaqanii kunoo haala kanaan haasofsiisuudhaan jechuudha dhiphina keessa mucaa galchuudha jechuudha. Ruutaan biraa fagaachuun qabduun jedhanii nuti si faana jirra bakka kanaa booddee edda qalbii keetti deebitee edda gaa'ela keetti deebitee abboo si faana jirra nuti kaleessa si jaalanna si kabanya bakka gaafa waliin siniin agarru bakka jireenya keenya gaa'ela keenya nutti fakkaattu sin immoo gaa'ela keenya dhayyoo hundoomiyyuu sin jechuudha. Abshir kana jechuudha mixxar godhiiti dhiitichuudhaan dhayuuf bira